نوالين قددا هنگم إيرتولي قلقلو إفا بوزجرا بريوان أولو الرسي جلتوس أبسان براكوتي نما أبسان دوغا أنن غرمساتي جريني موهجون أبسان رباجسا وامر تيني دولا إيقدي إيروسا نما تافت دوان دنديدي كيدي أبدي هنكوتي نينجي فتاتي برايوني قبا برايوني قبا سكن كامداسا kan ittiin gaggeessu ji'a guyyootsaa keenyaas dhufan oolu barii gammachuuti rakkoonni dabartii obsaan bira kuti. Addunyaa tanarra laafaa ta'u jabaa wanni rabbiin uume marti gaafa qaba. Mee bineensa laalaa warra gaafa qabu gaafaanii wal miidhee wal ejjisa lubbu. Bineensa gurguddaan gaafa dheeratu gaafan kabajamaa tokko san argatu. Ka ilma namaatis aangoodha gaafnisaa yoo gaafa qabaate eegama mirgisa xiqqaadhaa fi guddaan gaafa qabanamu gaafni gaariin garuu laayatti argamu arra keenyaa miti gaafni ka ormaati keenya dhufaa jira gaafni fagoo miti keenyaa oromoo gaafa keeftadhu cimsi tokkummaa kee qabsootti jabaadhu arra baruu jechaa bara lakkaa'uuni bilisummaan hin dhuftu ta'anii haawuuni gaafni gaafaan cabaa gaafaan cabsi biyyattii oromiyaa gaafaan bilisoomsi laayotti argamtu gaafa baafitataa gaafni oromoo garuu tokkummaa eeggata. واللقى في أرسي بالي في حرري إلو بابورا جمبا جفاري كتا ورمدا ولو شوايتشا والقودو هاديفنو ورمون توكيتشا الداول قودون جناف كرابنا يوتكم نقفا أدوي موهنا همتو ولندشا غرا والمديسون بواتكم فيدو مكاولو تريسون نتي أبليني هركي نياتو تكما ها أمنو أدوين هناتو تكما أرومو دينا دا چينكا أصورتين دولة ناسو قفام بقى فقو نوران جلتو بلسومون تينيا تقوما إيجلتي يالمن أروميا فيلاد نوران جتشا فيلاد أروكتا نانو سنتوني سكاوي في نادمتا نانو تو تنان دوميني تن فيلاد أروكتا تنكامني مركاني أكاسي نمان نفنيات أنا منجتا أكنا منيان نين كيسا نميتا كوبايان جبرتي وي أنفيتا ديهاني كوريدا ولي نودي هاتي هاركا كايا جوف أنجيبه كوتي تانمي جبيستا إنيو ماسي ولي ديهانا في ديهاتا إسابرو فيتا جوهر محمد مكانسا جينا سبكيا هدون دميسا إسامالي انتولتو هبا غمچوني بكو أو إمنين جره انتولو غمچوني أسمتين أمي أسيتي وليسا لينجون عبد الشكور اتيادو وين فيسا أما خجيرو مغالا فارس خيسا نبرو فيت تلنتو مكان كياي غند لغا هري أنتلوني كياي هاتي تو مكي شكوري بان كياي هندي دري دوا إلمنا بابياي أنيس بيانكا بابيا بيا چالتو بيا تو أوروبيا إمامام بدتو Gang, bodoh ni dia nak cuci, amma pinggau. No, jangan. Ada mana udah kisah? Go. Okay. Nama bilisma arbadani. Ya. Bilisma arbadani. Okay. Rakko bilisma di sini. Gafin kabaju. Jar sab jarti jerami, jarti arbadami. Bilisma nama jarti anap. Okay. Sering nak cakap. Bilisma dia mari rakin ke. Kan nur rafa gatif kan boy samnike ummanni oromoti qafi guddani suma arkachuudhaaf suma hawwiin sani yoo qabeenya taari sunuma gumaachani namukko humnaati waan dandeeti sani bilisummaati garaan jabaatini addeesinaaf mi tokko ndosini akkana akkasi annamunun joo ittiin fooqabsoo if boondee bujeetiin bilisummaa gaafadhe bilisummaa maal ta'eetani yaa barbaadaa kiyya dhageessiifini ma waanin sirraa dhosu an waan qabu huma an tarkaan fi takka sirraa fagoon jiru ندر ملي أن من دررو أنا درو أكاسا قوي أفي قفو قل لاو قبا كران إردفو هل يلاس شفات نفهم بنتي كبسوا كيتي كماتا منياتي أصورتي أصديمو جدو تنكوفي هين كوفتو سيدي كنين بينافي ولافتو رامتي دبين دبا هفتي لقي سيفين ما إيغا نغافتي أنقودا بولون كتا ولو قودون كندافي أمنتين فرا ولو بربادون كان قادليني كان أدانو ده بدين تيسن معمالي واتيه تبسمان هذا كله ما يجوا بتي ورا كوبي هلا كوبي سه دوران غلطون إفا في سما كاسين لما يجدو تيجرو هدوران يرو دوراتي في كوبي نكنا غمچون دغمه هدور فدان جان غلطون ما ulfada untuk isanu
Leencoo Abdishakuur wallisaa beekamaa walaloon inni nuudhii heesse baay'ee namatti tola kan onnee nama raasu seenaan dagatamneedha. Galatoo biyyannaanii amilee. Ay. Amileen nuti eegsisa amileen. Ayyee ulfaadhu galatoomi jennaani karaa bilisummaa inni nu himee mire. Kombeen illee as keessan barata jechuudha. Ayyee akkas sagantaan itti aanu sagantaan. Ayyee karatti aan Sudaan sagantaa keenya keessummaa keenya kabajamaa fi jaalatamaa. Okay. Ayyee itti aan Sudaan sagantaan keenya keessummaa keenya kabajamaa fi jaalatamaa obbo Jawaar Mahammad gara waltajjii affeeree haasaa gabaabaa kan godhan barbaanna. Amileen nu simadha. Amile. Nama sa kawan. Security nama kerata wega. Akka booltan. Nagaa jirra. Nagauma. Amaan rabbiiti. Fayyumaami. Afaan Faransaay natti manitti turan achitti gurbaan sun na jala hambise akkaan nagaa isin hin gaafanne asumatti naa guddadha. Dhugaatti yeroo Awurooppaa kana hedduun dhufa. Qophii adda addaa qopheessinaa qophii namni 15 irra qopheessine Faransaay tana namni 5 waan jiru seenu turre. Kanaaf yeroo ifaanfaan warri koreedhaa asii luqunnamanii yeroo warri koreedhaa asii luqunnamanii qophii akkana Awurooppaan hoggaa dhagayan nu goruu dandeessaa jennaan uumaa rakkoon hin jirtu ni dhufaan jee maaliif namni 500 jiraate 500 jiraate namni 5 jiraate Oromoon Oromoodha lakkoofsi hamma fedhe ati kaatu. Ammoo an beeta ijalleen laafu waaqaan fadhu reefummoo hoggaan nama dila kana hoggaan itti ol seenu ni rifadhee namni ammana waan jiru seene biyya tana. Kanaaf hedduu galatooma ammallee guddadha. Keessattuu hogganoota hawaasa Oromoo biyya Faransaay dargaggoonni as jiran mataa ofiitiin dirqama fudhatanii hawaasa dila kana walitti qabuudhaan tajaajila kennuudhaaf nus nu gargaaruudhaaf walitti dhufuun isaanii akkaataan qophii isaanii ala makiinaa keessa turre reefu dhoofannee taa'u turre. Wanni nu hundi taajjabaa turre maali? Akkaataan gurmaa'insa isaanii naamusni mul'atu. Tartiibni hordofamaa ture suni hedduu nama boonsa. Dargaggeessa dila kana walitti fidanii dargaggeessinis hoggansa hordofaa waan biraatu osoo hin ta'in waanuma bishaan keelloo qaban kanaan qofa hordofaa akkaataan isitti wal gargaartanii bishaaniif waan adda addaa fidaa jirtan akkaataan isitti wal dhageessan sun dhugatti hedduu nu boonse jechuudha. Kanaaf dhugatti hogganoota keessan hedduu galatoomaa jennaa isinis warri hoggana keessan. Iddaan sun jila Holland hawaasa Oromoo Holland irraa wajjin dhufe yoon galateeffachuu baadhe makiinaa na fidanii asuma na dhiisanii na biraa deemanii ka waraaban kanas biyya keessa hambisan. Akkuma beektan dammaqaa silaa ni beektanii dammaqaan kan kokko olfusanii yookaan wayimmina olfusan dammaqaa achi gara galii koofle yookaan takka. Isa duubaan immoo dhokatee hoggaa inni koblu ka hedduutti asitti sin dhiyeessu sun Muhammad Ahmad Jaaniin dur dhangaarra warri turtan ka amaamaa maratee diraamaa hojjetu sani Muhammad Ahmad Jaan.
Akkasumas amma kishee beekuun ooltan. Amma kishee nu wajjin qophii Raamadoon irratti intala irratti dhiyaata. Akkasumas OMN kutaa Awurooppaa warra hogganu keessaa muuxannoon isaa maallaqa lakkaa'uudha. Ikoonomistiidha jechuudha. Qaanfatee ciqilfatee malee beeki hayyuu guddaadha. Isa biraan kan jiru soddaa kiyya Mama Kancoraati. Mama Kancora hedduun keessan karaa kanarra jarwaan qala'uu godhan maal jedhanii waan yaaddaniif dhimma security keessatti yeroo Awurooppaa dhufnu yeroo naannoo kana sochoonutti isaa fi warra isa wajjin jirutu haala nageenya haala adda addaa qindeessa. Ogummaa gurraachomina kanaan fuula guure kawaayaa deessuuf duuba deebi'a. Kanaaf Mama Kancoraa nu galateeffata. Egaa dhugatti hedduun gammadee hedduu nu boonsitanii kalee hoggaa makiinaa soofaa jirru osoo yaadiin dammaqaan laayivii nutti qabee ture. Faransaay kana hoggaa dhahinu maali addeennan wanni waa lama tummataa keessa na dhufe amma immoo sadii. Waan sadeen sana irraa xiqqoo qabxii takkaa lama kaayetiin gara asumaan haa dawwalanii bara. Ijoollee feesbuuk tana dadhabne. Waan sadii Faransaay hoggaa dhufnu waan sadii yaadadha. Tokko biyyi tun biyya bilisummaa keessatti warra qabsoo bilisummaa dura biyya irratti eegale keessaa ta'uu lammaffaa biyya hayyuu keenya guddaan tokko keessa jiraate akka ta'eef sadaffaa immoo haala siyaasaa Oromoo irratti shoorri biyyi tun taphattee fi taphachaa jiru xiqqaa akka hin taane qabxilee sadeen tana biyya keessa jiru tan akka yaadannuuf ardii san galateeffachuudhaaf dachii irra jiru san galateeffachuudhaaf yookaan komachuudhaaf qabxii takkaa lamaan kaasuu barbaada. Tokko biyyi Faransaay keessattuu magaalaan Paaris tun warraaqsi mirga namoomaa warraaqsi bilisummaadha. Awurooppaa keessatti yeroo dhooyetti biyyi dura itti dhooye biyya kana keessattuu bara 1989 fakkaata. Sochiin biyya kanatti godhame laafaa bilisummaa walabummaadhaan mirga namoomaa jennee irratti haasofnu hundi hiikaa gurguddaa argatan biyya kanatti. Akkuma biyya keenya zaman Haayile Sillaaseetiin isan dura abbaan lafaa ifi sireerra taa'ee nama kan miila dhiisisutti biyya kanatti dureeyyiin hangi tokko aangoo poolitikaatti fi dinagdeedhaa qabatanii uummata kaan hiyyoomsanii dhidhiisaa jiraachaa turan jechuudha. Boodarra akkuma Oromoon dadhabne ifanne gabrummaa jettee irra fichisetti gabrummaa irratti fichiluudhaan bara 1789 fichilanii sirna ukkaamsaa sana ofirraa kuffisuu qofa osoo hin ta'in beekumsi qabsootii fi mi'aan bilisummaadhaa addunyaa irratti maal akka taate warra dhawwaaqe warra addunyaa barsiise keessaa qabsoo isaanii keessatti seenaa isaanii keessatti barachuu qabna. Seenaa biyya jirtanii hundi maaliif biyya tana kan jirru jiraachuu qofa osoo hin ta'in waa irraa barannee biyya teenyaafis gumaachuudhaan seenaa isaanii keessatti akkuma beekanitti wareegama gurguddaatu kafalame. Gama uummata qabsaa'uutiin illee warra abbaa irreetirra illee qabsoo gurguddaatu godhame dhiiga guddaatu jige. Fooqiin isin agartan kun hundi karaan bareedan isin agartan kuni bilisummaan isin asitti dhandhamtan kun isin lafatti hin dhufne jechuudha. Ilma namaatu irratti wareegama. Ilmaan hiyyeessaatiitu itti dhume. Hayyuudhaatu itti qalame biyya kanatti. Kanaaf hoggaan Paaris dhufu tokko kan inni yaadadhu yoo uummanni kun qabsaa'ee gabrummaa keessaa bahee biyya bareedduu akkanaa sana ijaarratee baqattoota keenyaafu mana akka ta'u taate nutis qabsoon teenya yoo bakka geesse Oromoon irraa baqachuun hafee ka itti baqatan godhuu ni dandeenya akkuma Faransaay kana jechuudha. Kan lammataa qabsoon bilisummaa Oromootuun hogganoota hedduudha magariisite. Hogganoota hedduudha nyaattes. Hogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo duraa keessaa fi seenaa qabsoo Oromoo keessatti gumaacha guddaa warri godhe keessaa tokko Hayilee Fidaati. Hayilee Fidaa nama baroota 1950moota keessa yuunivarsiitii Finfinneetti sochii gurguddaa godhaa turedha. Sanboota iskoolaarshiippiidhaan biyya Faransaay kana dhufe. Yeroo as dhufetti bifa adda addaatiin maqaan isaa hedduun dhagahamin malee afaan biyya Itoophiyaadha afaan poolitikaa namni godhe. Wala kominizimii wala kaapitaalizimii jechoonnummaan mallasii fi warri kun hundi odeessan abiyyoota dimokiraasii jinni kana hunda namni siyaasa ammayyaa modern political language modern politics gama hayyoominaatiin namni biyya san fide Hayilee Fidaati. Yeroo Faransaay turetti yeroo inni as turetti akkuma beektan yeroo Faransaay keessatti intellectual revolutioniin madda hayyoomaa turte. Hayyoonni biyya hedduutti cunqurfaman Paaris kanatti wal gahanitti warri akka Foucault warri hedduun biyya kana turan jechuudha. Isaan keessa dhufe nama injiinaraa nama sila waan biraa hojjechuu qabu ture cunqursaan uummata isaa waan isaan laalesseef
barnoota isaa gara social scienceetitti jijjiiruudhaan waa hedduu barreessa. Gamtaa barattoota Oromoo akkasumas gamtaa barattoota warra Itoophiyaa asii fi Ameerikaa kaabaatitti walgahii amma diyaaspooraan nuti asii goonu kana warri Awurooppaatti eegaleessa. San qofaa miti. Nuti har'a Oromoo jennee akka feene dhaadannee biyya san keessatti illee weerarsu jira. Biyya alaa kanatti Oromoo wanni jedhamu hin beekamu ture isa duratti. Laayibiraarii Faransaay jiran, Ingiliz jiran, Jarman jiran hundatti barreessuudhaan maqaan kiyya maqaa arrabaa alagaan nubbaafte osoo hin ta'in ummata Oromoo jedhamu, ummata hangana guddaati, ummata aadaa kana qabu jeeti irratti hojjete jechuudha. Yeroo sanitti Awurooppaa keessa Oromoo yoo guddatte nama 20 caaltu. Jara san hanga jirtu san gurmeesseeti waa'ee Oromoo Faranjiin akka barattu hojjechuu ture. Faransaay kana keessa taa'ee akkasumas yeroo duraatiif qo'annoo jabaa argument takkaahu ejjennoo cimaa qubeen afaan Oromoodhaa qubee mataa isiitiin afaan Oromoo qubee mataa isaatiin barreeffamuu qaba malee afaan saabaatiin ta'uu hin qabu jee qubee qopheessuu qofa miti. Afaan Oromoo qubee mataa isaa qabaachuu mirgas qaba sirnas qaba barbaachisaadha jee barruulee hedduu irratti barruulee gara 200 ol barreesse. Barreessuudhaan warra Oromootaas amansiisee ummata kaanis ofirraa dhiibuu danda'e jechuudha. Sochii inni biyya kanatti godhuun bara 1967 yoo yaadattan Jeneraal Taaddasaan Faan yaalii mootummaa Haayile Sillaasee fonqolchuu godhanii turan Maccaa Tuulamaa keessatti. Yeroo sanitti I think Isaa fi Abdullaahii Yuusufitti as turen se'a warri Faransaayii fi warri biyya sanii hariiroo waan qabaniif dhiibbaa guddaa irratti godhaniin barnoota isaa biyya Faransaayii addaan kutuudhaan gara Jarman magaalaa Hamburgitti akka deemu godhame. Hojii isaa achittis itti fufuudhaan hirmaata dubbii afaan Oromoo kan jiru kitaaba qubee afaan Oromoodhaa irra qopheesse. Yeroo san immoo walquba haa qabaatanii malee Sheekh Marashaadis naannoo Somaaleetitti qopheessee ture jechuudha. Kitaaba asii qopheesse biyya Jarmanii qopheesse kanas biyyatti ergee Baaroo Tumsaa fa'aa biratti ergee Mooyaa Abdoo fa'aa biratti ergee jaallan sun uummata keessa raabsaniiti. Har'a dhaloonni qubee jaamtu tuni lafatti hin dhufne jechuudha. Qubeen bikki qubeen itti danda'aramte keessaa takka asi Faransaay tana jechuudha. Bikki qubeen itti danda'aramte ta biraa Moqodishoodha. Haayileen of course boodarraas biyya Awurooppaa tana mi'eeffatee hin teenye biyya isaaniitti galee osoo qabsaa'u uummata Oromootiif osoo qabsaa'u hojii guddaas hojjetee boodarra harka diinaatiin wareegame jechuudha. Kanaaf Faransaay waggaa dhufnu Haayilee fidaa qofa wanni yaadadhuuf Haayilee fidaa haa yaadattanii isin dura Oromootu as ture. Akka isin asii kabajamtaniif akka Oromoon akkana wal geessu aarsaa guddaa godhame jechuudha. Namni akka Haayilee fidaa sun ifi baratee profeesara ta'e asii sila hedduu ati warra isaa faranjiidhaa ijoollee faranjiirraa qaba biyya kanatti sila iskoolaan guddaa ta'ee jiraachuu danda'a ture. Biyya kanattis qabsoo godhamee asirraa areemee Jarman jiraachuu osoo danda'u biyya galee biyyatti wareegamee ilmaan isaa yattiima kan godhe isiniif jechuudha. Garuu wareegamni sun lafa hin banne. Biyya keessattis Oromiyaan funyaan bilisummaatirraa akka geessu asittis akka Oromootitti akka alagaa biraatitti miti. Akka Oromootitti akka kabajamtaniif dhiira akkasii sanfaa dalagee hin irraanfatina jechuuf. Akkasumas Faransaay wanni biraa ittiin yaadannu durirraa kaasee Minilik hidhachiisuudhaan uummata keenya warra cabse keessaa baroota asaanaa kana keessas maaster pilaanii keessatti warri Liyoon irraa dhuftanii jirtanii magaalaa Liyoon. Isinina baarrooyaa magaalaan warri bulchiinsa magaalaa Liyoon maaster pilaanii san warra harka keessaa qabu ture. Har'aas Yuuteelsaat kaampaanii warra Faransaayii jedhamu jira. Kaampaaniin sun miliyoona 20 wayyaanee irraa fudhatee OMN akka achirratti hin dabarre godhe. Naayilsaat jechuun Yuuteelsaat jechuudha. Kan wanni isinii himuufi ammuma baataniidha kan akka dhohitaniif miti. Ammoo mootummaan Faransaayis taatu mootummaan Awurooppaadhaa nuuf diinaa miti. Dantaa isaanii hordofaa jiran. Wanni isin warri as jirtanis nu warri bakka biraa jirrus wanni jara amansiisuu qabnu ifii jecha Oromoo canaa hiriira jechuu danda'u qaba. Ifii jecha naannoo sanitti dantaa nageenyaatis taate dantaa kamiyyuu kan eegsisuu danda'u uummata Oromoo qofa akka ta'e agarsiisudha. Kanaaf isin lammiileen biyya Faransaayii jirtan ambaasaaddaroota Oromiyaatii fi Oromoodhaa ta biyya Faransaayidhaati mata matatti. Kana gochuudhaaf afaan barachuu qabdan. Of course keessii keessa hordofaa afaan barachuu qabdan. Afaan hundaan lammiilee asii kana gurmaa'uu qabdan. Kana gochuuf immoo boodara ittiin deebi'aa hedduu gurmaa'uudha barbaachisa. Egaa waa'ee gurmaa'uu jettee wanni guddaan maali? Hawaasni namni wal quban qaba. Namni hoggana isaan beekne namni wal hin jaarre bu'aa guddaan godha. Waggaatti qofa kana walii dhufuun bu'aa nuun qabu. Kanaaf hawaasa miseensa hawaasa biyya tanaa ta'uu qabda. Miseensa hawaasa biyya tanaa immoo hoggaa taatan ifiifis waliifis. Ifiif yoo rakkatan isin gargaaruu qaban hoggannilleen kan walitti isin qabee maallaqa gurguruu qofa osoo hin ta'in rakkoolee isin fakkeenyaaf rakkoo baqattummaa rakkoo adda addaa
furuudhaaf mootummaa biyya tanaa ka Awurooppaa nu wajjinis dalaguu danda'uudha qaba. Dargaggoota dhufan hoggaa dhufan karaarraa akka isaan hin mayne naamusa akka eegan irratti dalaguu danda'uudha qaba. Isinis rakkoo teessan dantaa teessan haa hoggana kanatti himachuudha qabdan jechuudha. Kana gochuudhaaf arumarraa wanni isin gorsu hogganas ta'e isin hundi maqaa keessaniif bilbila kana hoggana kanaaf dhiisaa deema. Maaliif daataa beesii tokko yoo qabu mantaati jijjiiramni yoo jiraate isiniif ibsaa deemuu danda'a. Kanaaf jaaramuun hedduu barbaachisaa. Oromoon namni dilli kun dhibbaatamaa kana dhiisaati namni 5 Faransaay jiraate 5 sun jaaramnaan waliifis ni ta'a ifiifis ni ta'a Oromiyaaf illee ni ta'a jechuudha. Kanarratti dalaguu barbaachisa. Booda irratti haala siyaasa biyya jiru irratti qoyyogaan dubbadde reefu obboleessi keenya jalaa fite qabsaa'onni dur kun hoggaa haasa'an mutuq godhee fitanii beektaa rakkoon sani na duraa fite look confidently qoma dheedhee waliin isliim wayyaanee qarri irraan geenye jiru kun waan shakkiin hin jiru lafaan dho'e. Laal nama hamaa jira inshallah jeenaan jiru waan tokko ni ummatiyaa dhufe ummatiyaa biyya dhufe gaafa arfaaleen deessisan maal naan jette hoggaa hunda namni dammaqaanis ni beela hundi akkana goona yaa mucaa naan jette hay yoo rabbi jeen jettu ati naan jette inshallah jeenaan jedha abdii rabbiiti inshallah bikkaan geenya wanni guddaan ture garuu ta mammaasita akka hibee ture reefu manguddicha si eebbise. Bombi tu kinte malisa rirma kinte muka jala jise etemi rirmi sun kero Oromoodhaati lafatti mi wayyaane ka jigaa jiru waggaa afur dura addunyaan guutuun wayyaaneen sumsumaa bikka hin kaane Oromoon arba miilaa fi hundi caccabee laamshee akkasi fudhatanii turan sirna nama nyaata sirna ummata keenya ajjeesu sirna dikteetara sirna hattoota saniin namni ilma namaatiif mirga nama ilma namaatti amanu akka Obaamaa sun dhaqee faarsuu ture jechuudha. Ifiin hin jiine wayyaaneen ifiin hin laaffanne darriinni har'a isin agartan kuni ifiin miti mallasaa waa abaarsa Oromooti kuufisan fakkaata mootummaa sandiisaati. Hayyuun Oromoo tarsiimoo baasaniiti qeerroon Oromoo tarsiimoo san bifa qindaawaa fi abshaalummaa qabuun hojiitti hiikanitti sirniti ifiifillee abbaan feetan koottaa ka barbaaddan waan gara feetaniin koottaa jettu ta faranjiin ollaa fi fagootilleen akka mootummaa cimtuu naannoo sadiitti fudhatan waggaa 3 keessatti akka lilmeetiin seennee akka arbaatitti keessaa bookkisuudha. Ganda hunda keessatti hidda isiin dhaabbate cicciruudha. Warri dhiyoo dhuftanii beekan gootii fi garee tokko shanee maali opiyyoo mataa isin guddu jiraani? Arra madamni maqaa dhawu jiru buuti awwaalamte tokko shaneen amma ka qeerroo malee opiyyoodhaan jiru. Warri kalee wayyaanee baadhatee nurratti fidee ganda irraan deemee wayyaanee hawaasaamu arra dubbiin gara gallaan gabayaan Oromoo hawwinaan sirni sun kufuun isaa ifa taanaan gara qabsoo Oromootitti dhufe qaama qabsoo bilisummaa Oromoo ta'eeti mooraa wayyaanee keessa mooraa wayyaanee addaan diigaa jira jechuudha. Kun bilaashitti hin dhufne obboleeyyan keessantu dhume ni beekan ijoollee nama dhuftan. Baroota dabree kana keessatti nama 4,200 ol nurraa wareegame. Kan daandii irratti osoo qabsaa'uu ajjeefame. Kan manneen hidhaa keessatti ajjeefame. Kan daangaa irratti osoo falmu du'e qofti nama 100 oli barama. Kan maraattuun abdiilee jaanii ergamaa Abbaay Tsahayyee nama keenya fite nama 250 ol biyya Somaaliyaa naannoo Somaaliyaa keessatti. Ka lubbuun baafadha jee osoo gara Yemen hin deemu osoo gara kana dhume hangi isaan beekamu. Wayyaanee lafaan ga'u jirra. Lafaan geenya bikka isin jiidetti odaa Oromoo kan bilisummaa nageenya misooma saba keenyaa tiisu ni jaara. San garuu kan jaaraa jirru sangaru kan jaaraa jirru har'a osoo hin ta'in waggoota 50 ilmaan Oromoo qaqqaalii kan miidhaginaanis jabinaanis hayyoominaanis nu caalan abboota keenya akaakaawwan teenya obboleeyyan teenya itti wareegneeti. Har'aawu kolonaalii cimitu du'eera hambaa qabsaa'ota
waggaa 50 waan walirra tuulaa turreetu arra asheete manni Oromoo nyaachuudhaaf deemu. Asheeta daraaree itti deemnu kana simbirri akka nyaanne roobni itti roobee akka hin balleessin of eeggannoo gochuudha barbaachisa. Kana of eeggannoo gochuun immoo wal dhaggeeffachuu, wal gorfachuu, tarsiimoodhaan socho'uu gaafata. Yeroo ammaatiif rabbiif galanni haa ga'u, qabsaa'ota Oromootiif galanni haa ga'u, alaayis keessaayis wal quba qabna. Hoogganni kan sirna keessa jirus, kan sirna san keessaan jijjiira jedhus, kan sirna san jiisa jedhus waan takka irratti olii galee jira. Amma taraanta Oromooti. Uummanni Oromoo amma booda saamamuun dhaabbachuu qaba. Irratti mirgi abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu qaba. Mirkaneeffachuudhaaf immoo nama biraallee kadhachuu qabu ifiif ni danda'a. Garaagarummaa xiqqoo nu qabnu nuti ni jiisina jedhan isaan achuma keessaa wali suphina jedhan. Haa ta'u suphanii jiisineefu Oromoo wayi bahuunis baranu. Kuni waa hin hafne jechuudha. Kanaaf uummanni keenya keessattuu dargaggeessi wal qusachaa, wal dhaggeeffachaa deemuun barbaachisaadha. Tarsiimoodha qabna. Tarsiimoon lafa kaayanne hojjechuutti jirti. Rakkoon saffisa. Sii makiinaa oofu jiru daandiin gara gadiitti gara galee roobni roobu jiru. Akka maleedha waan nu yaadne ol saffisni nu rakkiseeti dafnee dhaqabuudhaaf deemu jirra malee sirna san kuffisuufis sirna san irratti illee sirna dimokiraatawaa kan bilisummaa Oromoof nagaa Oromoo misooma Oromoo mirkaneessu jaaruudhaaf beekumsa gahaadha qabna. Beekumsa hojiitti hiikutti jirra. Onnee gahaa saba keenya keessa jira. Onneen Oromoo kan alagaadhaaf dalagu osoo hin ta'in Oromoodhaaf dalagu jirti. Qalbiidhaan Oromoo wal bira jirti. Rabbiinis gara hedduudhaan nu gargaaruu jira. Ka Alaamuddin hidhe. Ka Mallas Zeenaawii fuudhe. Ka Abbaa Isaayyeetii fi barakaa wal nyaachisee barakat biyyaa baasee Abbaa Isaayyaa afaan qabsiise. Rabbiin nu bira jira jechuudha. Kanaaf Oromootiin fuulatee isaanii namni kaansee hedduu galatoomaadha. Itti dhiyaannee jirra. Waliin jabaannee bikkaan geenyee biyya teenya bilisummaa qabdu tan nagaa qabdu tan ilmaan Oromoo dalagatanii irratti jiraatan irratti jabaatan uumuudhaaf teenyaa ni jabaannaa. Injifannoon har'as kaleessas borus ta'u uummata Oromooti. Ayyee ulfaadhaa galatoomaa jennaan. Jawaar kun duraan miidiyaa marraa dhageenya beektaa OMN makanarra yoo inni waa nama haasa'u kana beektaa akka nama Qur'aana irraa yookaan hadiisa irraa afaan nama himu Baayibili irraa afaan nama himu gannama seenaa dhama kana gannama seenaa amee amilee nu teessisaa bakka nu deebisaa amilee Aye ulfaadha galatoomaa jennaani. Aye sagantaan itti aanu sagantaa hedduu qabna sagantaa bal'aadha hin beektani. Sa'aatii 24 irraa ooppeeniidha walajji jirra jechuudha. Keessummoota kanaaf hanga tokko keessaa garaa walirraa wal hifachiisuuf jirra jechuudha. Jawaarillee asuma ta'an maasee kadeebi'ee taa'uu miti garaa martuu dabaree itti taraa jechuudha. Amma sagantaa mee jidduudhaan walan Ayya akkasi walaloo qabaa jaa obboleessi kennasi walaloo gabaabnu mee Maamad Jamaal guutan itti haa ta'u ayya guutan gara waltajjiitti jirraa jirtu jenne jirraa jirtu jenne
ilmaan Oromoodhaa kan kaaba fi kibbaa kan ba'aa fi dhihaa warri jirtan hunduu kan fagoo fi kaluu arraas dhuftanii jaalala cimsachuuf Oromoota wajjin tokko ta'uu irraa arraas geettanii gammachuu guddatu natti dhagayame an baay'ee gammade isin gammadanii an baay'ee gammade isin gammadanii gammachuu sin qabnu keessi keenya madaa akka malee jirra gara tunnu aada arra gootan dhabne goota jabarbadaa koloneel Aliyyii Cirrii kan dhukaase dombirii diinatti achi qabee osoo lolu diinni takkaa jalaan galle baddaa baaletti galee waggaa bara hedduu qabsoo finiinsuudhaaf dhaloota dhaalchisuuf dhaloota haarawa kan ammaas ga'e qabsoo kichuu warraa qarree bilisummaa geette tana isatu nuuf fide biyyeen itti haaraaramu rabbiin keenya jechaa gammachuuf jaalalaan guddaa isaaf qabna nu dhaloonni kunis kaayyoo isaa qabannee tokko taanee tokkummaa cimsannee socho'uu dhaqabna tokko taanee kan shamaraaf dhiiraa dubaraaf dardaraa akkasumas immoo kan jaarsa fi jaartii tokko taanee kaanee bilisummaadhaa fi haa kaanu duratti bilisummaadhaa fi haa ceenu duratti. Waa hedduun gammadee gaddullee garaan koo waa hedduun gammadee gaddullee garaan koo isa akkanan baay'ata yoo laalu Oromoon koo annamni waan jiru ta'u biyya kana Faransaay Paarisiin jecha dhaga'ee hanga tokko illee Oromoo lakkoofsan lakkaayuu hin dandeenye je'eetiin tilmaame qabiyyeen sammuu koo naa qabate akkasillee hin taane dubbiin har'a ga'e namoonni baay'atan kumaatamaan lakkaawwame innaa isin baatan tokkummaa cimsattanii garaan koo gammade isinis gammaddanii garaan koo gammade isinis gammaddanii gooticha Oromoo kan barri leellise hayyicha Oromoo kan barri eebbise kan jaarsa fi jaartiin uleelen eebbise Jawaar Muhammadi inni as dhumnaan hundumtuu gammadee boohartii jiruusaa waan inni qeerroodhaaf bu'aa buuse guddaa ilma hayyuutika ilma sanyii jabaa taaddee birruurraa dhalate laggasaa wagiirraa elemoo qixxirraa dhalate daa'irraa abbaa gadaarraa Huseen Bulerraa dhalate waaqoo guutuu irraa leenjisoo diigarraa dhalate nadhii gammadarraa kanaaf jaalalli isaa Oromoota hundaa onnee keessan margaa ana qofaa miti isinummaanuu argaa Jawaar Muhammadi galanni kee baay'ee Oromoon si jaalataa har'aa fi borullee Oromoon si faarsaa har'aa fi borullee hojii keetu cimaa kaayyoo keetu guddaa waa hedduu hojjechuuf waa hedduu uumuudhaaf dhaloota qubeeti qubee generation Oromoo barsi jettee irratti addunyaatti ibsitee waa hedduu nuu goote barnullee mul'istee garaan si jaalanna onni irraa ol kaafnee fooyyee nuu guuteerta qabsoo Oromollee kan kaaba fi kibbaa kan bahaa fi dhiyaa warra jidduu lafaa hundaa walii qabdee tokkoon qoonne lagaan kutaan qoonne amantiin addan baafne hundumaa jaalatta hundumaa jaalanna walumatti qabdee kanaaf siif haa ta'u galanni ilmaan Oromoo har'a qaanqeen bilisummaa har'a dhuftee as geette abbootiin keenya kaleessa uumanii biraa dabran har'a saniin deebiste galata isaanii ammallee sii qaba Oromoon kabajaa jaalalli si keessaan dhumu jaalalli kan kee guddaa ammallee borullee dhugaan si jaalanna har'aa fi borullee dhugaan si jaalanna jaalalli argamu akkanumaan kophatti yoo hin ta'in yoo hojjetin saba ofiitii dhugatti eenyu si jaalata yoo saba keetiin hojjenne eenyutu si faarsa yoo saba keetiif hin taane akkanumaan loltee akkanumaan xaaxxoftee akka harree mujaa dheeddee raasaa buutee waan qabsoo Oromootii hin taane odeessitee akkanaan saba kee garaa ofitti ammeessite warra saba jibbuun warra saba kutaa fi amantiin lagaa fi kutaadhaan addaan wal qoqqoodu
ammallee hin ta'u Oromoo wanta akkasii dhiiseera Oromoo wal ta'e tokkooni kan kaabaa fi kibbaa kan bahaa fi dhihaa kan jidduu lafallee ka'e wal ijaareera walillee kaaseera qabsoo bilisummaaf al tokko hiriireera qabsoo bilisummaaf al tokko hiriireera garaa keenya madaa yoom takkaan ufayye biyya torban kuttaayee biyya shanan galaanii amborratti dhumte ijoolleen teenya yeroo darbe keessa torbe makanaani kanaaf garaan keenya takkaanu hin rabne takkaanu hin bulle takkaanu hin booqanne boqonnaan arganne ammallee kan wareegamee dabre isallee yaadachaa akkasumas immoo qabsoo Oromoodhaa fuulduratti ariifachiisaa kanaaf wal kakaafnee haa kaanu tokkooni Oromoonni martuu uumnee tokkummaani Oromoonni marruu uumnee tokkummaani shirri diinni tate waa hedduu nu gube harargee warra afran qalloo keessa maddaan dhufee ilmaan haadha takka ilmaan abbaa takka mana tokko keessaa sadi galaafatee kaleessallee garaan keenya mada arrallee madoomne hanga yoom gabrummaan bullaree yaaddofne ofirraa dhoowwina ammallee tokko taanee kaanee hundee jabeeffannee hundeen keenya cima warra abbaa gadaati Oromoo haa cimtu ammallee jaalalti Oromoo haa cimtu ammallee jaalalti galatoomaa walaloo koos xumureen jira yeroo gabaabduu keessa sirbaa walitti deebinaa nagaatti ayee ulfaadhu galatoome jennaani ayee kanatti haasee yaada gabaabduu qaba jedhanii waan irraa hafe jiraa jedhanii adeeroo Ibrahim mee waan jedhan nuunaa jedhanire dhiifama maqaa kiyya Hussein Ibrooti yookaan aanaa boruuti maqaan dur gaara keessatti shuumootti nyaachaa turre aanaa boruuti obboleeyyan kiyya ulfaadhaa galatoomaa wanti nan kaasuu barbaadu gootota keenya kan wareegan